Kanatti sila akkasidha gurroon coccobsii argii nan du'e jettu shi kana. Shi kana amma jechuudha wal beekuun keessan anaaf carraa guddaadha. Maallaa gochuu qabda. Shi kana fiddee harka keessa naaf gachuu qabda. Maal? Eenyuun? Maalreetoo fuula kee akka qeeransaa jirte walitti dhufeenya qabdu moo kanaan dura seedaa wajjin? Jechuun walitti dhufeenya biraan qabu. Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Kanaaf iyyuu jechuudha. Ani ifatti waan waliin qabnu wayii tokko qabna beektaa dubbiin gidduutti qabamee jira hundasaas irra deebi'ee si yaadachiisuun qabu. Mucaa kana maalan barbaada fidee harka koo keessatti arguun barbaada jechuudha. Godaannisaa. Wanta nama dhibummoo bakka qabeenyi keenya jiru hundasaa tokkoon isaa beeku. Boolla sana keessaa birmaduu baasee balatti deebisee nan gashi. Ishoo galata kee yaa Waaqa. Bilbila safara biloo godhoo feetamu takkaatti waacuu dandeessa. Sirriitti dabaafadhe. Kana booddee qubee maqaan bii keessa jiru gaafa barreessitu ija kee jiruun fadhuuti barreessi. Dhimma kanaatiin ani fedha koo walitti dubbannu barbaada. Xumureera. Jaalli shimbirmatuuf qabdu waan tokko irraa kan dabarreessu taasisee jira. Firii jaalala akka birmaduuf qabdi. Akkamitti wal obsinii keenya. Ani tufaan immoo kanan eeyyamu. Every Tuesday at 5 p.m. on CNN Entertainment. Frook. Wee. Maal dandeetti garagalchattaa na duukaa ta'e kaa'abe. Dhimma tokkoon siyaasessisu dhufaa dhabama. Anti tolaa jiru boona narratti ajibbiisaadha. Maal abdii yaanoon dhiphina tokkoon keessa jiraate moo maal taate? Dhiphina maaliiti moo maal dhiphata? Dhiphina cimaa tokko keessa jira. Du'aaf jireenya gidduun jira. Akkam? Akkasumatti fudhadha. Maal? Achirraa si gahaani? Dhiibdee hoo? Lafa yuusii bu'an furmaa kana argina nati. Maal taate? Yeroo darbee balleessaa wayii hojjetanii ture mana keessatti abbaa koo jalaa. Abbaa koo sarpiraayis gochuuf gammachiisu ittuma xaba wayii fakkeessee birii 50 jalaa fudheen ture. Kuma 50? Qarshii 50 jalaa fudheen ture. Tole boo gudii qabda. Fuudheen gara magaalaa bahee eenyu kanarraa fudhattee adda baasuu hin dandeenye. Osoo nama itti hime sun immoo icciiticha isa qofatu beeka. Maal akkan godhu wallaal abbaan kiyya dhaga'ennaan immoo maal akkan na godhu sitti himuu hin danda'u. Abbaa kiyya immoo baay'een kabaja baay'een jaalladha. Baay'ee kabaja baay'ee jaalladha. Kanaaf amma rakkoo goonu guddaa yansi. Callisii. Rakkoo guddaa tokko sitti nama gaara. Callisii natti naaseen. Gaafa jalqabu akkamitti abbaa kee jala birrii 50 fuutee. Abaa fi fuudhee dhabee miti sarpiraayizii gochuuf. Dhaggeeffadhume eeyoon sarpiraayizii godhaati. Tasgabbaa'ii nama naase. Baay'ee nama dhibda. Namni dubbiin kun bira ga'e nama tokko qofa. Namichi immoo akkasuma jedha. Hiriyaa jedha. Hiriyaa gooti. Hin jaallata? Baay'een jaalladhaan miiltoodha. Hiriyaa bara gara. Birrii 50. Innis dhugaa qabame. Dhaggeeffadhume. Akka inni jaalladha jiru hin beeku. Dhaggeeffadhu. Namni si bira dhufe koo gaaffii isaaf furmaata fudhatee deebi'a. Kanaaf yeroo hunda si jaalladha. Kanaaf asuma yaala. Adeem. Uumaa miti hiriyaa koo. Kennaa koo. Baay'ee dadhabeen jira yaadni koos baay'ee bitee jira. Suma tokko taphachiisee dheeyyaadha. Takkoon jiru taphachiisa garuu maal taateetu? Koo yaadni koo badeera jeeqamaan jira gidduu kana chaalenjii hamaa keessa jira. Akkasiin ta'in malee maaltu uumameenaan kan hagaa kana yaada bartu? Yaada tokko sitti namaan iyyuu dhumarra. Sanaan booda soolisii barbaadda utuu furmaatatti barbaadda yaadichatti. Amara kunis. Kiyyaako.
Kanaaf akkatti ittiin qabtuun barbaadu. Anaaf si wangaa wal gargaaree waan ta'u taasisuu dandeenya. Kanaafuu maal goota isiiti? Anaaf isa walitti fiduutu anaaf si jaalala keenya dhoksinee isa kiyyoo keessa buusta. Sifiin keenya akka hin baaneef anaaf si wal gargaaree isa kiyyootti galchina. Ani ko yeroo hundumaa gaafa maal fayyadamu beektaa? Furmaatu waan hundumaa naa taata kanaaf. Baay'een si jaalladha beektaa? Kanaafiyyuu furmaata kanaatiin kiyyoo keessa galchuu qabna. Miiltoo. Tole? Nan boqodhe. Sijira hakami? Akkamiin jirta? Jara kuno otoon si yaadu ambaruu rubutu. Waan si dhibee inni dambalii jaalala kee keessaan. Otoon olii gadi socho'uun dambalichuma keessaa tumbeena si dabale. Oolmaan kee kam? Oolmaan koo bareedaadha yaada keenya. Har'a moo qophaa kiyyaan firii ta'e mana keessan jira. Namni tokko hin jiru saadiriin akka carraa fi illee ba'anii jiru. Warri kaanis galgalamanii hin deebi'an. Qophaa kiyyaan jira. Maatii mana jiranii hoo? Nam tokko iyyuu mana jiru. Qophaa kiyyaan kun bareeda taa'ee tanan yaada keetiin jeeqamaa jira. Mana hin jiru. Tole kennaa kun. Taphee kun mudarraa fi indashii kottu. Sinnee kaanu. Tole. Jaalala dhugaamuuftu kan walii dhaabannee jedhe sirbaan. Badesta seorang tiongkok. Kenapa juga pada orang kira kau ni kita tu anak baik, anak apa kau baik kau ni kita tu. Kenapa ni? Dekik atau kau bila badesta asal? Amat tu surat temu? Dekak, tu kau tu kena kisah bahasa orang tu. Kita dah ingat apa tidak tu kan? Dah ingat dah? Okey, amat digital lah madu. Anak tu digital lah madu. Jadi hari baru semua you. Digital dah. Jangan minum. Jangan minum. Enggak. Setan mau body produk. Kiya ko wani bal balike da ni morra ko ana arraba bani dara wattu malu wanda ko zittima kisnama malu kamati irtai nagara o asanta irtai malin jira boy ko ta bona da jinu manta zittima mukarrame ta ko malika ba wantin kesa jiru mukarramini sibilar abdarro na desi an wanda asanta Oyo, anche momi kabajuma di nama la tu mata nama rollo. Ani pesan. Koste ka desa. Lepas tu dah. Kamu? Yertai. Oyo, malin jira, wani keso boleh tu betul sih. Yerto baru kono sih. Oyo, akan itu sih berage ya curo. Bahawa kayak curo. Malu mote. Ani. Kan sama lu ni bisa tini. Kobeessan kun shuboo ibsaa irra deemee dhufee ta'u lafarraan dhufee ta'u konkolaataan dhufee ta'u akka itti si bira ga'e beeku haa dhooqo tokko si
Maal argite maal inni? Tokko maaki. Shamara kan Dhiiraan argaaree maal naa godhaa dhiirri? Sa'aatii kana beekanii waan hin barbaadaa. maal taate argite? Maal taate? Hin deemti. Adeemtu kan asii dhibee? Ture kan akka isheetti deemsitti agarsiisa. Ela. Anaa doon keemee? Duukaa talis? Duuba ishee moo fuuldura ishee? Obboleessa naa jedhan tokko. Edeegaa min birra edeegau. Idaa namni baay'een na ilaalaa. Waan godha dhabii fiigeen bura ga'e. Dhaabachiisi akka maal fayyaadedha abaluun jedhama jedhe. Maal naan jettee maqichuu naan jedhamu. Maqicha na yaadachiisi kaa'ee nageenyeetii yeroo gaafadhe. Siibiriyyaa moo maal naan jettee? Bagaashee. Akkasumatti bakka qabanne bakka booduman. Maal bagaashee nama taatu waan biraa hin jirta tole. Maaltu ta'e itti aanu? Bareedu. Obboleessi. Giifti nagaamu. Deemsi kee bareeda. Hojjaan keessi bareeda. Haal kun gurra mana keessa dhufee. Nagaamu. Maal dhabu? Al tokko dhaabbadhu. Dhaabbadhu. Ani rakkina maal qabda? Ta'ee na haasofsiista. Maal dhabde? Akkamati. Firaawuliin jedhama. Kennaa. Maqaa baay'ee bareedaadha. Kennaa maqaan baay'ee jaalladhudha. Tumdeetti nagaadha yeroo baay'ee karuma kanarra daddabarta. Kanaaf illee anis yeroo hundumaa asirra baay'ee si hordofa yeroo daddabartu. Ani maqabaafidha kan karaa kanarra deddeebi'u. Kan kee garuu hojiin teessee nama karaa darbaa dhowwaa ooluudhaamu. Waan barbaadde naa jechuu dandeessa. Dhugaa dubbachuuf erga gaafa karaa kanarratti si arguu jalqabeeti. Waan hundumaa dhiiseen karaa kanarra oola. Si eegumaaf. Sababni isaa immoo mucaa bareedduu waan taateef. Inni kun naan waan ilaallatu hin qabu. As fakkaate. Hayyeera koon qabu. Garuu anuma kan si barbaaduufi waan tokko duwwaadha. Innis maalni yoo fedha kee ta'e bilbila kee naa laatee akkan si bilbilee sagalee makee dhagahuun barbaada. Waan kan biraa miti. Inni kun yaada mataateeti. Ati karaarra na dhaabattee na dura gorsuuf bilbila si laasaa deemuu hin danda'u. Yoo si danda'ama ta'e lammata karaa koo dura gorsee nannaa biraa. Ture kaa? Kan na lakkisi. Bilbila naa laatee dhiistee waan na ajaa'ibu hin jiru. Ana deetaa yoomiyyuu si eeguunis. Amma lafa galma koo ga'uutti garuu takkaayyuu abdiin kutadhu. Ilmoon dhiiraa abdiin kuttu. Kan bareeddii. Tole siin jettee timattee? Tole maali naan jetti? Bilbila siin kennu maal waan itti taatee keessatti si argee beekaa eenyuudhaaf gati maaliin bilbila sii kenna naan jetti. Adaraa rabbii. Nakkuma tokko sagalee jedha bilbila kennaa kennee jedhe. Iddoo tokkita. Iddoo deemtee hin jedhe yeroo sana. Deemi kaa jedhe. Jedhaan koo garuu. Wayyoo. Firaawul waan tokko sitti hin dhibbate. Mala tokko qopheesseera. Malichi immoo harka kee keessa sii galchi. Akkamitti waaru? Callistee kan hunda isaa gaafa isheen dabalu farda siirrisni Wayyaa. Isheen bogganamu barbaachisa. Tole. Ani garuu waan haadha. Ana mamee maaluma taa'ee jilbii yeroo godha ibsee kaas gabbaa. Deemeen barbaade duukaan bara yoo bilbilli godhite na barbaade foonsaa daabaa. Hayi firoo maaloo gooftaa koo anaan nyaatu. Isan dur nama dhabee namatti maduu dhabee qobaa hafa gubachaa ture. Atillee anaan argitee haadha na duukaa soofte natti matti. Dur firoo siif bu'aa turu miti jiru miti haadha garuu isaaniif boossa. Hayi gooftaa koo. Rabbi si haa gargaaru nagaan ture. Jabaa. Amma tana siraataa maaliti dhiiraa miti? Dhiira miti? Waata foon jiraatu. Uumeen akka barbaaddetti himatti. Anaan dhiiramtee taa'e ulfii maa jechuudha. Maal akka siraataa? Maalni maala siraataa? Yoo dhufe dheeran malee sandeen gaddoo ni ganna godhee dheeran malee sodaa maaliin sodaatuun. Baay'ee masinii ta'e. Ofii keetiin abareessu waan kolfati. Nuuf ture. Nan qabadhe.
qabadhee mani taasee ituma hin taasoo jechuudha. Kanaafuu ani jechuudha sodaa isaa tokko hin qabu. Wayyoo anaaf rawa. Argitaa kiyya kana. Dheengadda gurbattee gaddeebitu kana dugda ishee keessa kuteen asii ari. Arras immoo mucattettiin kun isaa wajjin jirti. Anarraan ta'uuf taanaan firaa waliin miti.